I will also be putting a call Raila Odinga. Dorgomaa kiyya cimaa Raila Odinga irraa jalqabee hundaafuu waamicha dhiyeessa. From the opposition. Biyyoota gaanfa Afrikaaf maal akeeka jennee gaafanneerra. Waraana Itoophiyaatti ammaatti jiilli Ameerikaa malee dhaabsisuu danda'a. የአሜሪካ ፕሬሸር እስካሁን hanga yoonaa dhiibban Ameerikaa mootummaa federaalaa irratti ture. Yeroo ammaa jilli Ameerikaa furmaata fiduu ni jiraata jedhee hin yaadu. የሚኖር አይመስለኝም በአሁኑ ጊዜ። Gabaasa qabna UN Somaaliyaa keessa beelli dhufuuf deema jechuun akeekkachiise dhimmoota idil addunyaa kaan itti dabalee ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Filannoo Keeniyaan pirezidaantii ta'uun kan filaman Wiiliyaam Ruuttoo faayidaa biyyattiif paartilee mormituu waliin akka hojjetan himan. Guyyaarraa manni murtii waliigalaa Keeniyaa oliyyannoo Raayilaa Odingaan dhiyaatee kuffiseera. Dorgomaan pirezidaantii filannoo waliin dhahameera. Kanaanis morkataan isaanii akka mo'an taasifame kan jedhu dabalatee mana murtiitti himata bananii turan. Taatullee manni murtii pirezidaantummaa Wiiliyaam Ruuttoo raggaasise. Pirezidaantiin biyyattii fi filannoo baranaan itti aanaa isaanii dhiisanii Raayilaa kan deeggaran Uhuru Keeniyaata yeroo jalqabaaf har'a filannoo booda dubbatanii. Ta'us Wiiliyaam Ruutootiin baga gammaddan hin jenne. Lammiileen Keeniyaa jaarmiyaalee biyyattii akka itti dhiyeenyaan hordofan akkasumas aangoo isaanii nama haaraa filameef akka dabarsan dubbataniiru. Ruutoon garuu nam bilbilaaf jechuun dubbatanii turan. Aslii galgaloon filannoo kanatti dhiyeenyaan hordofaa turte. Murtee mana murtii kanaa hangam guddaadha jedhee gaafadhe. Ammayyuu murteen kun akka malee guddoo akka namoonni hedduun jechaa jiranitti murtoon murtee olaanaa kun olaantummaa seer keenya argisiisa. Durteettuun murtii olaanaa Uhuru Kenyaatan waan filatamteef yookiin muudamteef namoonni gaarii Uhuru Kenyaatan waan deeggaraniif Uhuruun ammoo Raayilaa Odingaa waan deeggaraa tureef argannoon yookiin murtoon murtii gara Raayilaa ciiftii yookiin Raayilaa. Kan Raayilaa feeva gochuuf jedhanii namoonni hedduun dubbachaa turanii. Ammoo akkasiin baasee akka argamte kanaatti Wiiliyaam Ruutoo kan duraan itaana pireezidantii ture am pireezidantii jedhanii manni murtii murteessuun isaa waan akka malee guddoo. Maan yoo jennee ilaallee waggoota 5 dabran keessatti Ruutoon mootummaa keessa yookiin bulchiinsa keessa na dhiibanii turanii jedhe. Oma hin hojjenne waan duraan hojjechuuf yaal tokkollee hin hojjenne. Maaliif Raayilaa Odingaatti bakshee fudhatee hojjechaa ture. So filannoo kanarraatti manni murtii gamisaatiin murtoo walaab ta'e, murtoo bilis ta'e baasuun waan akka malee guddoo keenya keessatti. Egaa akkuma jette murteen kun baay'eedhuma eegamaa ture. Egasii booda maaltu jedhame? Jalqaba Ruutoo waan jedhee waan duulna filadhaa keessatti ta'e waan murtii kanaa ta'e cufaa adagannoo jedhe. Maaliif kan cuf duuba dhiifne? Wanti ammaan tan hafe ijaaruu akka namoonni cuftii walitti dhufanii ka'is jaareef ka'is hin jaarin ka'is mormeef ka'is deeggar cuftiin wal qabatanii akka hojii waliin hojjetan gaafatu. I will also be putting a call my worthy competitors beginning with Raila Odinga. Dorgomaa kiyya cimaa Raayilaa Odingaa irraa jalqabee hundaafuu akka uummata Keeniyaaf waliin dalagnu irratti waamicha dhiyeessa. Kan mootummaa taanee dalagnuu fi mormituu irraas gareen haaraa dalagu ni jira. Will be working from the opposition. Raayilaa Odingaan gamisaatiin beesis kanaanii mootummaa murtii hin kabajaa garuu wanti jedhamu yookiin murtoo sun fudhadhuu jedhu. Tole kabiraa immoo bakka deeggartoonni kan Ruutoos akkasumas immoo kan Raayilaa. Bakka sana maaltu jira? Maal jechaa jiru jiraattonni? Bakka hedduutti fakkeenyaaf Naakuru fa'aa. Lafa Kikuyyuu kan Nyeerii kan fa'aa keessatti gammachuu guddaatti deemaa jira. Namoonni karaa gubbaa yookiin daandii gubbaa ba'anii sirbanii Ruutoo faarsaa paatii Ruutoo uudaa faarsaa turanii. Ammaatti wanti hamtuun tokkollee kan keenya keessa deemuu jirtu. Lafti dhuftii nagaa namuu nagaa qaba. Bakka Raayilaa wanta addaan jiru tarii? Barkana duraan asiin dura lafa Raayilaa keessa filannoo filannoo cufaa hookar guddaa akka rakkoo guddaa akka. Akkasumas poolisii wal lolaa namoonni du'aa rakkoo akkasitti uumamaa ture. Barkan ammoo wanti akkasii guddoon kan ta'e hin jiru. Gaafa filannoo kana Chibukaatiin labseellee waan xiqqoo tokko malee wanti guddoon kan adda kan ta'e hin jiru. Har'aallee ammoo biitii nagaa qabdi. Amma gaa manni murtii erga filannoon filatamee erga sagaleen kennamee erga abbaan injifate beekamee booda mana murtii dhaqee ture dhimmi mana murtii sammaa xumura argateera. Wanni itti aanu maali? Maaltu eegama amma? Amma wanti hawwii guddaan eegamu kakuu pireezidantii Wiiliyaam Ruutooti suniin fulbaan 13 geeggeeffamu.
biyyoonni amma Keeniyaatti naanna'anii jiran hin beekne Itoophiyaadha, Somaaliyaadha, biyyoonni akka Sudaanii fi kaanis ni jiru. Filannoon Keeniyaa kun maal akeeka biyyoota kanaaf? Ati akka lammii Keeniyaa tokkotti akka gaazexeessituu BBC'tti maal hubatta? Keenyaan fakkeenya guddaa biyyoota Afrikaa hedduuf akka yaada kiyyaatti maan jennaani biyyoota hedduu fakkeenyaa akka Ugaandaa kan fakkeessatti gaafa filannoon geggeeffamu warri mormitoota hidhamuu jeequmsi guddaan ka'ee warri mormitoota akka Tanzaaniyaa fa'aa fakkeenya gaafa Magufuli kan faallee namni hedduun baqatee gara Keenyaa kan qaxxaamuranii gara Itoophiyaallee akkasumas namni gara keessa baafamuu kan gara rakkoo guddaa kan biyyoota hedduu kan keessatti Eritiriyaanii akkuma beekamu waggoota hedduu filannoo iyyuu takka hin geggeessin. Keenyaan ammoo waggaa 5 cufaayyuu filannoo geggeessiti waggaa 5 cufaayyuu ammoo waan hedduu baratti. Jijjiiram guddaa jira. Fakkeenyaaf filannoo bara 2017 geggeeffame Keenya keessatti namoonni hedduun du'anii amanamummaan dhaabbilee Keenyaa kan akka murtiitii fi akka boodii filannoo IBC suleen guddoo cimu amanamummaan isaanii guddoo guddatee biyyoota hedduun kana akka ilaalcha laalan akka fakkeenya laalanii waan hedduu irraa barachuu danda'an akka yaada kiyyaatti. Tole guddaa galatoomee aslee. Galatoomaame. Soomaaliyaan qarqara beelaa jirti jedhe dhaabbanni biyyoota gamtoomanii hoogganaan damee gargaarsa dhaabbatichaa Maartiin Giriifitis tibbana haala kutaalee Soomaaliyaa keessa jiru daawwataa turanii. Eegasii kutaalee wala keessa gara kibba Soomaaliyaatti ji'oota 2 dhufan keessatti beelli mudachuu malaa jedhaniiru. Hirphaa gammachuu. Jiraattonni hongee Soomaaliyaatti hammaateen waan horatan hunda dhaban hedduun magaalaa kibba dhiyaa Soomaaliyaatti argamtu Baayidowaatti baqatan. Magaalattii kan daawwatan Maartiin Giriifits dararaan naannoo kanatti argetti nayiraa jedhan. Roobni waqtii 4f naannichatti walitti aansee roobuu dhabuu hordofee Soomaaliyaa keessaa qofayyuu namoonni miliyoona 1tti dhiyaatan qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii dhaabbileen gargaarsaa himaniiru. Biyyoota baha Afrikaa keessatti hongee ganna 40 keessatti hamaatu mudate. Itoophiyaa fi Keenyaatti illee namoonni waan nyaatamu maatii isaaniif dhiyeessuun rakkatan jiru. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti sagantaan nyaata addunyaa namoonni miliyoona 22tti dhiyaatan baha Afrikaatti beelaamtuudhaaf saaxilamuu maluu jedhe. Maddi rakkoo kanaa walxaxaa ta'uu kan hime jaarmiyaan kun rakkinichi ittuu fooyya'uutti hin jiru ittumaayyuu ammaataa jira jedhe. Lolli Itoophiyaa fi Soomaaliyaa keessatti itti fufe jijjiiramni qilleensa baramaa akkasumas waraana Yukireenitti jabaate hordofee gatiin midhaanii sadarkaa addunyaatti dabaluun rakkoo hongeen baha Afrikaatti qaqqabsiisaa jiru ittuu ammeesseera. Amma mooduuwwan gaggabaabaan sinitti namichi magaalaa Finfinneetti shamarree buna jabanaa danfistee gurgurtu buna dafteenaaf kennuu didde jedhee waraanee ajjeesee manni murtii waggaa 13tti mure. Ministeerri haqaa Itoophiyaa akka ibsetti haaduu isheen teessee dinnicha quncisaa turteen ishee waraane. Liizaa Tires ministeera muummee UK ta'anii qondaalli kun dorgommii hooggansa paartii warraa konservaatiivii UK irraa aanuun isaanii erga barame booda Booris Joonsan bakka bu'uuf akka deeman barame. Waraanni kaaba Itoophiyaa ammayyuu akka itti fufeetti jira. Guyyaa kaleessaa immoo ergamaan addaa Ameerikaa ambaasaddar Maayik Hamar Finfinnee dhaqqabu jedhamee ibsameera. Yeroo qondaalli kun torban muraasa dura Itoophiyaa turan waraana kana faara mariin furuutu mul'ata ture. Amma yoo deebi'an garuu waraanni eegaleera. Ameerikaan Eertiraan deebitee lola kanatti hirmaachuu TPLF Tigraayin alatti haleellaatti fufuu fi humni qilleensaa Itoophiyaa haleellaa qilleensa irraa raawwachuu balaaleeffattee turte. Ergamaan addaa Ameerikaa pirezidaantii Baayidaniin muudaman kun waraanni akka dhaabatu gochuu danda'u. Xiinxalaan gaanfa Afrikaa Abdurrahman Said natti hin fakkaatu jedhu. የአሜሪካ ፕሬሸር እስካሁን በፌዴራል መንግስት ላይ ነበር ማለት ጦርነቱ እንዲቆም እርዳታ hanga yoonaa dhiibban Ameerikaa mootummaa federaalaa irratti ture. Waraanni akka dhaabatu deeggarsi akka seenu dhimmichis mariin akka furamu carraaqaa turan. Tarii wanti si'achi gochuu qaban TPLF irratti dhiibbaa uumuudha. Kuni tarii furmaata fiduu danda'a. Dhimmoonni sadan TPLF dhiyeessaa jiru tokko gaaffiin tajaajiloota bu'uuraa akka jalqabu deeggarsi akka seenu kan sadaffaa immoo dhimma walqaayitiidha. Gaaffiin ijoo kunneen waraana malee furuun hin danda'amu kan jedhudha. Akka yaada kiyyaatti waraana malee furuun ni danda'ama. Akka yaada kiyyaatti waraana malee furamuu danda'u. Warra Ameerikaa kana eeranii yoo dhiibbaa irratti uuman carraan mariin furuu ni jiraata. Dabalataan Ameerikaan walaba taatee osoo dhiyaattee waan bu'aa qabu dalaguu dandeessii jedhee yaada. Waraanni erga jalqabee eegalee mootummaan federaalaa ija shakkiin isaan ilaalaa ture. Mootummaan federaalaa fi TPLF gidduus wal amanteen hin jiru. Irratti immoo gaaffiin qaamoleen lamaan gaafatanis haala salphaan waan furamuu danda'an miti. Sababa kanaaf yeroo ammaa
jilli Ameerikaa furmaata fiduu ni jiraata jedhee hin yaadu. ይዞት ወይም ደግሞ ሊያመጣው የሚችል ለውጥ የሚኖር አይመስለኝም በአሁኑ ጊዜ። Waraana irra deebiin eegale kana biyyoonnii fi dhaabbileen akka dhaabatuu fi mariin akka eegaluu gaafatu itti fufaniiru. Guyyoota muraasa dura jiraattonni kaaba Amaaraatti dubbifne qeerraa buqqaa akka jiran ibsanii turan. Erga lolli eegale immoo jiraattota naannoo Tigraay irraa dubbisuuf carraaqaa turre. Jiraataan Maqaleedhaa dubbifne yaada kana nuuf qoodeera. Waraanni hamaadha. Lolli waan jalqabuu hin qabne ture. Ammoo eegaleera. Baay'ee gaddisiisaadha. Na yaaddesseeras. Mariin adeemaa ture abdiinatti horeet ture. Garuu shakkiis nan qaban ture. Ammayyuu nagaan akka bu'u, lubbuun akka hin dabarre nan fedha. Kanaafis hundi keenya carraaqqii taasisuu qabnaan jedha. Leenjisaan teekwaandoo miila tokkoon adeemu Saaboom Kamaal galmee dinqisiisoo Afrikaa irratti galmaa'e. Kamaal ijoollummaatti taankii caccabaa irra utuu taphatu miidhama qaamaaf saaxilame. Ispoortii warreen miidhama qaamaa hin qabnetti ulfaatu akka itti eegalee fi bu'aa bahii keessa darbee leenjisaa ta'e BBC'tti himeera. የተወለድኩት ጎንደር ከተማ ነው ያደግኩትና እግሬና Kanan dhaladhe magaalaa Gondaritti. Kanan guddadhe immoo magaalaa Bahar Dar irraa kiiloomeetira 50 fagaattu Warrataa jedhamtutti. Bara 1985 yeroo mootummaa ce'umsaatti daa'ima ganna 5 wayitan turetti taankii waraanaa Warrataatti gatame tokko rootoon taphadhu miila koo mirgaa jilbaa olitti miidhaan qaamaan irra qaqqabe. Miilli koo miidhame sun narraa murame. Kanarraa kan ka'e kiraanchii dhadhaabbadheen miila tokkoon deema. Teekwaandoo kanin eegale xumura bara 1995tti. Yeroo sana umuriin koos ganna 15tti dhiyaata. Miilli koo miidhamullee sochii garaagaraa akkuma ijoollee kaanitti raawwataan guddadhe. Waan ijoolleen hojjetananis raawwachuu waan hin barbaaduuf akka tasaan barachuu eegale. Teekwaandoon immoo miilaan hojjetama. Hojiin isaa miila lamaanuu ni ulfaata. Akka tasaa iddoo ispoortiin shaakalamu hiriyaa koo bira daawwachuu dhaqeeni. Leenjisaan ispoortii teekwaandoo akkamitti ilaaltee naan jedhe. Otoon miila qabaadhee anis teekwaandoo nan hojjedhaayyee anuu hinaaffeeraan jedhen. Sana booda barsiisaan teekwaandoo fedhii isaatiin bilisumaan giddugaleessa ispoortii sanatti akkan shaakalu haala naaf mijeesse. Sanatti aansee dhiibbaan hawaasaa fi ijoollee hiriyoota koo kanan wajjin leenji'aa ture irraan irra gahaa ture baay'ee guddaa ture hanga sirriitti na baranitti. ጓደኞቼ ምናምን ሁሉ ይስቁብኝ ይሳለቁብኝ ነበር። አንዳንዶች ያለ መረዳት ነገር ዝም ብለው አለ አይደል። Hiriyoonni koo muraasni hubannoo dhabuudhaan natti qoosaa fi kolfaallee turan. Ani garuu dhaloota koo irraa kaasee kolfaa fi tapha waan hin jaaladhuuf adeemsa keessa waliigalaa deemne. Namoota biraaf waan gaarii waan hin yaaduuf jecha ijoolleen biroo akka na tumsanii fi na cina dhaabbatan taasiseera. Maatii koo keessaa namni teekwaandoo baruu kootti hin gammanne illee jiru. Fakkeenyaaf abbaan koo nan deeggaru ture. Haati koo garuu akkan teekwaandoo kana baru na deeggaraa turte. Leenjisaan koo hunda caalaa akkan sadarkaa kana ga'uudhaaf na gargaareera. Ati nama kamiyyuu gadi miti jedheetu na jajjabeessaa ture. Jechi leenjisaa kootii na onnachiiseera. Ani kan hin hojjetaa jiru ispoortii teekwaandoo sadarkaa idil addunyaati. Amma ergan ispoortii jalqabee ganna 20 ta'eera. Ispoortii kanaaf ganna dheeraan dhama'e. ወደ 20 ዓመት ቆይቻለሁና ረጅም ዓመት የደከምኩበት የለፈውበት Leenjisaan ispoortii teekwaandoo digirii 4ffaa kan qabu Saaboom Kamaal barana akkamitti dhaabbata galmee dinqisiisoo Afrikaatti akka galmaa'e hojii gaggeessaa dhaabbatichaa obbo Ashannaa fi Alam gaafanneerra. Leenjisaa Saaboom Kamaal Qaasim wanti adda godhu qaama miidhamaa teekwaandoon daanii arfaffaa qaqqabaniiru. Kanatu adda isaan taasisa. Dhaabbanni keenya namoota waan adda ta'e qaban seenaaf galmeessuun waggaatti